إسلام اللي ندفع من أقولنا بدينا أبا أما فيديو أني واي خراج جنة الرت أما اللي دبين قران نما جيسو قران جنة نما جيسو دبر شواتي خلين جو والله ثم والله جتة خيسني في جتة خيسن توان كنا نجوسي أمس جتة خيسن دقت للمت ولا للمت يرون قران جنة أيوة بربادن قرا ورق دبر شواتي خلين جو والله ثم والله بيخلمت دقون خيسني كان أمو أكا تساتي دقون كوني ولا للمت ربي يلي نافئيس الحمد لله رب العالمين ربي نس نافئيس إيه جتة كبري خيسة يونا بيخا مرمي اللي ناجرة بابا سومن اللي نبان بابا تيكامي نجاش شيخي دقايا ما تليفوني لين دقا ما يا شيخي تكشو حاجة ميسي بالبلي أيه خبا جرت مون موجي جرت كوبارن جرا وانو ما ميديا رتي دغوتان اجچا ستي بالبلي أيه akka abbaa tokkotti gaa waan gaarillee hoggaa dhagaye numa gammadaa ammoo waan hamtullee taa isin tuyxuu fi waa'u faayidaa isin hin qabnillee yoo arge anuma dhagayama akka nama tokkotti أيه waa'ee hankee hamma ajandaa godhanii miidiyaa irratti deemaa jiru kanaatu xiqqishoo natti ulfaate. أيه turtu guyyaa lama sadii dura telefoona kana barbaadaa ture namuma irraa fudhadhu na dhibee nama wajji wal beeytanii fi kanas hin beeyne ammaati akka tasaa nama tokko bira dawwalee akkasitti amma si argachuu danda'e. أيه waan ani si kadhatuu fedhu namni waan dhoyfatu qabaa waan maatii qabaa waan hambaa wajji qabu qabaa waan ammoo ummata wajji qabullee qabaa. أيه waa'een maatiidhaa hanga fedhellee ta'u abbaan ufumaaf qabaata malee waa'ee maatiidhaa nama tokkollee namalleen dhageessisuu nama wajjilleen qabu kophaasaa qabaa. أيه wanni amma deemu kun namni wal jalaa butee awaa ajandaa godhee namni khayrii deemuu fi sharrii deemu hundi isaatu dubbii namaa akka dubbii abbaan qabnetti dubbii namatti taphatuun xiqqishoo bareedaadhaami. أيه ani amma akka waliigalatti waan si kadhatuu fedhu waa'ee keetii fi maatii teetii warra keetii waa'ee kana miidiyaa kanarraa silaanaa buuftee jechuma si kadhachuu deema waan birootii namni xiqqishoo miira keessallee wal galchaa namni kun akka malee wal godha ilmi namaati. أيه mee waa'ee kanaa fi maatii teetii warra keetii kana miidiyaa kanarraa naa buuftee jechuun manguddummaa si dhufe manguddummaa si kadhachuudha. alla magan manguddummaa tan ta'uun hin qeebalin ta'eenyu tan qeebala sheekan abbaa feetetti illee himuu dandeessaa bo'ani sheekan na dhaabe har'arraa ka'ee dhaabbadhe jechuullee dandeessaa sunummaa dhoorkaan hin jiru. abshira sheeka kiyya maane garaa na nyaate dhugaa rabbii yoo feete halkan sadii ani xiqqoo malee tiyyumaafuu miira wayii keessa seene garaa na nyaate adeemsi sun naaf hin taane. wanni ilmi namaa dubbii hiyyeettii dubbii namaa namni hiyyeettii godhaanii beeyta. Seenaa dubbii tee hiyyeettii fakkeessanii namni akkas xiqqoo guddisee firii gaara godhee abbaa qubbaa akka jaan ta'uun sunillee xiqqishoo natti hin tolle. ayyee sheeka kiyya ati amma rabbisi haa tolchu maatii teetii wanni si kadhadhu aduu hanga dabre malee waa'ee maatii teetii miidiyaa kanarraa akkatti buusan ni beeyta.
miidiyaa kanarraa buusi nagaa rabbi isin jidduutti haa godhu. Ayyee sheekha kiyya. Akkas naa godhi baabaa kiyya tanuma si kadhachuu si dura. Ayyee sheekha kiyya asirratti ajaja keessan narraa wadhaa anis xiqqoo waan natti mul'ate tokkoon isinitti himuu barbaade. Gama biraatiin akka hawaasni kun viidiyoo tana mummuranii hawaasni isin dhagaa gama peejii keessaniitiin dubbattanii anillee waadaa tiyya isa galfadhe tole naan je'e isin immoo asitti ilmaan koo ammaa waan kana naa dhaabaa namoonni diinitti taphataa jiran jecha rabbiitiif jecha rasuulatti taphataa jiran miira keessa naggigalchuu keessa ilmaan san bira kutee jecha naannaa faanii baate warri kiristaanalleen itti fayyadamaa jiran jechuudha. Kanaaf akka waan saniin goonu ijoolleen ajaja keessan dhageesse namni irra guddaan ajaja keessan dhagaa akka waan kana na dabarfataniin dhaamsa isinitti dhaammadha. Ani galgala kanarraa kaasee dabartaati atumma akkatti waliigalee kana godhiitan teechuma dhaabi. Numaa ani tiyya huno ammarraa kaasee huno dhaamsa kee kana jaartitti illee gama biraatiin ammoo hawaasaan anamma bakka itti qalbiin akka malee ittiin naa cabsee jira miyyoon tun gara islaamummaadhaa dhuftee gara amantaa islaamummaadhaa dhufte yoo danda'an hawaasni akkanatti narratti duuluu miti na cinaa dhaabbatanii na gargaaranii akkana miyyoon tun wal bira dhufnee nagaan qalbi takkaan diin kana barsiifadhee yookaan diin kana barumsa itti fufu akkanaa koo isan qofa naa dabarsa. Abshir kana uummata naatu itti dabarsa. Yaa sheekha ganama qofan sirraa barbaada lamaan ka duraanii haasawa kiyya fokkotaa ka dogongoraan harkaabee qaala rasuulu jedhii sheekha hadiisa rasuulaa bakka sanitti baaba hin jebalee hadiisa rasuulaa dubbate bakka sanitti musiibaan natti deemaa jirti rabbi baajaa bakka san irratti dubbadhaa dhaabaa ja'anii deebii ammas jecha rasuulaa jecha karaan jannataa karaa nama geessu ja'an saniis ummanni kiristaanaa itti fayyadamaa jira akka ittiin fayyadamne dhaabaa isallee amaanaa waadaa galchisiisee tattan jira yoo dandeessan gargaaraadha akka maatii miyyoon inaadummaadhaaf inaade beekaan mormee qofa kan itti ofirraa bahu kanaaf viidiyoo akkasiisan warri irraa murtanii ummanni kiristaanalleen ijoollee irra kiristaanaaf illee isaaniif hin dhaamsa qaqaba. Waan namni miira keessa gartee kutee waan san godheef jecha isin dhugaa seetanii akka yoo sheer gootanillee wanti dhugaa ta'ullee hin jiru jechuudhaan barbaada. Warri waan san sheer gootanillee of jalaa haqa. Maqaa rabbii guddaatiin isin qabeeffatan jira. Maqaa rabbil izzati wal jalaaliitiin warri waan san qabdan haqaa viidiyoo san isin jechuudha barbaadeet. Ani waan arraba namarraallee haajaa hin qabu. Kan dhiifame silaa uummanni Oromoodha yoo dhiifama gaafatan kabajallee hin beekan. Naamusallee hin beekan jechuudha. Ofumarraa rabbii guddaa kana yoo ati gaafatte irra wayyaadha. Gama biiraatiin ijoollee teenyatan shamarran teenyatan biyya Arabaa fi namni waan ani baaba jedhee waan ani hin barreessin baaba gartee waa'ee booniyyeedha jedhee barreessaan Muhammad Bayaanii jedhee eebbi isaa eebla guyyaa akkanaa jedhee barreesse. An nama sanillee hin beeku. Ani inis hin barreessine, ani inis hin dubbanne, ani gartee akka qoosaatittiin jedhe malee wallahi namticha san guyyaa qiyaamaadha bakka tana muraadha biraan naaf gaha. Nama baaba booniyyeeti jedhee suuraati jallee irra kaa'ee barreessaan gartee Muhammad Bayaanii jedhee irratti barreesse san insha Allah guyyaa qiyaamaadha yawma tubla saraa'iru famaa lahu min quwwatin walaa naasir. guyyaa qiyaamaa iqraa kitaabaka kafaa binafsika alyawma alayka hasiiba guyyaa ati kitaaba mazgabni galmeen tanteessii kennamuutiitti dhufu ta'a ati waan hin barreessin Muhammad Bayaantu barreesse jettu ati waan hin barreessin Muhammad Bayaantu barreesse jettee aba ol maxxansitee waan san irratti hawaasni qaala Muhammad Bayaantu jedhanii qur'aana rabbiitiin taphatan hadiisa rasuulaatiin taphatan anirraa qulqulluudhaan kana keessa hin jiru. Awwan san inillee hin hojjenne awwan san inillee hin barreessine yoo abbaan sun ol bahee dhiifama hin gaafatin yookaan dhiifama na hin gaafatin dhiifama ana dogongoraan barreesse jedhee abbaan sun abbaa san biraan nagaa nama waan san barreesse biraan yoo abbaan sun ol bahee dhiifama gartee hin gaafatin wallahi summa wallahi dhiifama isaaf hin isaanii ta gartee ulamaa'itti taphattoo tan gartee kanatti haadullu
إسنين جنة أخباشين دبم أخباشين دبم أخباشين دبم إسني إشي ويان اللي دبم دبم ربي شي هاقول دبم ربي شي هاقول أخباشي أجول ورّا تويد دبم سيد ورّا ربين أولين تانا جو ورّا مالي فهركا كي أولقبت جتة يواتي قابت هركا واني أولقبت دعاء إبلا دعائي سنجان لا حول ولا قوة إلا بالله إبلا دعائي سنجان جيهتشو أنا ربي سبحانه وتعالى جرى ربي أغير شو سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفادا إسنين جالتا الفادا I love you إسنين جنة خير قسنا ترى ورث الرجال تنس رفيقي سوسي وندم ما كيسنوتو ورجال جرتان خير قسنا ترى إسنين جالتا إن شاء الله